si sama channel le aka bantu kirta giddi pogorai kare silama aka ban amakin giddi bulu isa goda Lugare. Harka fuunee daawwattoota Oromiyaa neetwoork akkasumas waltajjii kanarratti mariidhaaf warri argamtan maal jennaan nageenya jalqabaa jenna kun marii keenya weerara lafaa waliin dhaabuu akka didan uumamu marii hawaasa naannawaa kanaa fi akkasumas biyyoota hojii qopheessineedha. Finfinneen kan hundeeffamni magaalaa kanaas filan osoo hin taane lolaan ta'uu ragaan Ya dhugaa keeti. Rabbiin gaa. Kampaanii guddaadhaa Oromoo hundi irraa qooda fudhadhaa. Lafa tana nama Tigiree nama keenarraa ittiin fudhatee fidee gaaffiin Oromoo Finfinnee irraa qabu da'oo seeraa argatu. Namichi Tigiree mari'achuuf as hooyyee faccee fi yeroo Oromoo haadhiqa waa guddatu amma Oromoo gaddee barruullee taatu bilisummaan jala kaajirti nagaa dhabu malee gara keessa deebisaa jirta amma gara keessa eessarraa garuu kaampaaniin kun eessatti dhaabbateera? Kaampaaniin kun suuraa dhaabbateera qonnaan bultoota hedduutu irra jiru. Yeroo ammaa kana lafti qonnaan bultoota fi garaagaraa irratti facaafame muraasni ni jira. Kondominiyeemiin kumaatamaan lakkaa'aman ni jira. Manneen qonnaan bultoota hedduun immoo huqqatanii iddoo tokko tokkotti mul'atan jira jechuudha. Naagalee lafti kaampaaniin kun dhaabbatee jiru eessa jechuu kiyya? Sudaanii dhaabbatee jira moo biyya keessa? Qaqqabsiisaa jirtu. Akkasumas immoo biyya keessa eessa? Har'a geette kana rakkoon kun akkamiin hiikamuu danda'a? Maaltu fala? Waajjiratu boolee jira ka? Waajjira adreesa waajjira jira keessummootni marii keenya guyyaa adreesa barquba qabaadde adreesa bare fi daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gaaffiin kiyya lafa kana abbaa lafa amma konkolaatanii maali warshaa dhagaa daaku kana eessatti dhaabbatee jira? Lammii beenyaa ogeessa misoomaa kan ta'an warshaan kun olbaanaa lillisaa fi qonnaan si dhagaa jire sababa bal'ina magaalaa Finfinneetiin lafaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaafaman qaama sagantaa keenya guyyaadhaa godhannee asitti argamne jiru. Halo si dhagaa jira ni geessu. Naannoo kanaa nutti himuuf nu gidduutti argamu. Egaa qaamolee kanneen dudubbisaa haala qabu magaalaan kun itti babal'atteef qonnaan bultoota Oromoo akkamitti buqqiste. Ijoolletu na bira TV bannoo jira. Dhimmoota jedhaman kaasaa mari'annaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan affeerraa keenya. adreesa bakka itti muuziin wajjin bakka bu'aa kampaanii kanatti mana adreesa bakka kana eeggattii bakka kana itti Galatirme Abrahaam akkuma beekamu abbaan mirga kootti argamu mee maqaa keessan irraa kaan. bakka hedduu shamallee warshaa biraatee dhaabbateedha. Kanaafuu illee warshaa dhaabbatanii tayyoo barbaadu. Amma kana magaalaan laga xaafoodha. Sababa babal'inaa kanaan lafti isin harkaa fudhatamee jira. Kun laga xaafooti miti kan biraatti laga xaafoo dhaabu'e. Okay, laga xaafoo kan biraas. Kan biraas dhaabu'e laga xaafooti garuu kan yeroo bitee. Yeroo limaatiidhaaf lafa isin irraa fuudhan isin mariisisanii jiru mootummaa fi isin gidduutti walii galteen yeroo san ture maalidha walii galtichi yoo hojiirra oolee jira? Yaa dhugaadha garuu wanni amma deemaa jiru kun jechuun amma kaampaanii amma jiru kana bakka isaa eegan barre akkamitti wannoo jetta akkamitti isin namaaf odeeffannoo kennu ture? Maal biiroo dhaqee biiroo barbaade biiroo dhaqee achirraa bari waan taatee bakka hojii hundaa manguddoo maqaa keessan irraa kaa'atii isiniif lafti maal? Naagalee jira jechuun wanni nani jechuu barbaade kan biyya alaa jiru amma fakkeenya miseensa ta'uu yeroo barbaadu. Kan
Kabi ala jiru. Kabi ala jiru malah nama di pas dia oli barang presensi barang di pas dia gaya. Nama di pas dia gaya. Matawa kasih ega IT ega IT keti. Uya or bate. Mendesa arda tadi ini. Yor bate terpat berarti uji kita tagasi apa kali ini biar kamu tagasi aja untuk di mana jangan itu. Wanti to kara to kunci wanti. Sobat umpatnya. Yor api pada terpat tu hobi edilah kita bersisa. Terpat tu hobi edilah bersisa. Bersisa biar kita bisa kok. Karak jiwa di bola jiwa di mana tidak beri kamar jiwa. Hobi edilah tema terpat surat kaisa. Okay. Jechuun amma fakkeenyaaf nama biyya alaa jiruuti fi namni otoo achiin gahin dura odeeffannoo qulqulleeffachuudhaaf bakka warshaan amma jiru kana sirriitti addaan baastanii beekuuf si barbaachisa. Namni illee nama gaafate akkam goone jennee laaluu namarra jira. Malli tokkomtu hin jiru. Wadhaati dhalafan kennin. Siigalee yoo namni immoo lafa warshaan jiru kana kan akaakayyuun keenya babbaan keenya nutti awwaarrase. Asal kita tadi, uji kita nak kasih dia nanti tu uji sah, uji nama tu kolam, curah. Ini berita tidak mau, berita mau mar ini kah, lawan dia uji kita nak kasih saja. Tahu kamu, curah kami tu kumpulan teh erayo bah, dalaga dia nak kasih sah, dalaga dia nak kasih sah. Asyik kita nak kita, kopi dah udah asyik kita nonton. IT kita nagenna isa gurgureet yolle te tabarsiban warunta wali hate kampani wali tae wali hate kampani surah duri abotin keenya gan warasu Allah kata apa tu ni irbon warasa gan kota genya amma da gisa qarqi to orang beda tu dia tu mungkin shidan gudu facha gafan ujaranne tiqo wa godan akasitu gojoonu masarata kurunda kuwa kaya tibi wadi gafa bi baida ji wadi jila no masu tokko hiji garu amma aci wa kamna aci ko to bakari daki aci daki wanda mal tinti da marit malafonna mal kuata akakayu kenyan dabra yo ko da rafuda je kuat ke sama mal ke ta foki kondomina ko fe wadi ke ta furde dua bayi wadi da wa bayi kana na wani ko kana ce ke fajar da injuru Gimana gaza masa ne don gatin kan doji isa yor ilmi isa amma madrasi tangarata yolle te yachu erwan nulle wari awati ko konti kan warni arganne gari da garu gafi rasan kabame amma kampani sanaki yanno ugafu marra bita jira ummata nando beera wato mukfila kataman ungo amma fakkeenya blaga amo wana badan ungo Leja kia kampani kuni motuma di sini motuma kasi kuni kira kampani kerja di ko karasi Okay, ijol ega nama kiyaf kete gari ega nama kiyaf kete enyu abbal lafa gurguru kuni laga tafu da namumman tae achiti nama mallatte lafa kana bitatu dandeessanii akkanatti irratti gochuu dandeessanii kan jedhe eeyyamu kun enyu abbaan nama tokko moo warra gandaati gali adda adda kafalanne mura giresa arragin indiri tokko qabu idiri lama qabu idiri tokko dhaba jira kafalatun lafa isa hunda galii qabnu lafa nurraa kan qonnu qabu qotiin nu jiru eecha qonnu bakkee qonnu qabu namni kuni lafa tokko lafa gaarii hin qonna hojjenne nun qochisiisa abzaanya ijoollee teenya nu illee ni ijoolleen teenya akkam taate maal kun doonee kanallee nu amaza gaba babaa jenne Tigreerra hin argatu lafa hin jedhan inni gaabichaan geenya hin argatu amma kan daa'ima sadi jarri bite daa'ima shan fuudhee warra taa'u jira yaa Sheek Ahmad wanni amma deemaa jiru kun yoo qurxummii guddaan qurxummii xiqqoo haa nyaatu bobbahaa jirra ta'e warra abbaa sallaaluudha ammoo dhugaan Oromoo kana keenya
Dhugaan dhiigni lafee Oromoon itti dhangale warra kaleessa dhufaamaa turerraa bitanii lafa abbaan qabne jettanii akkuma kaleessa lafti abbaan qabuudha namni irraa bitachaa ture sanitti yoo akkana ta'e garuu dubbiin tun beekee dubbii gaarii natti fakkaata. Isiniif lafti maali maqaa keessan irraa kaa'anii? Dhageessa. Yaa rakkoo guddaan qaba dhugaa keetii. Irratti hojjetannee kan amarraa. Amma bakka Tigreen fudhatte san nutu fudhatee nutu gabroomsaa namoota naannoo san jiranii nutu akkana godhaa jira. Fi dhakaadhaan ganabbaamaan nurra jira. Afanii kanneen nyaachaa jiru. Dhakaan kuni homaa xiqqimiin agarre nuyi. Gudaatirra jirra. Si dhagaa jire. Waan nyaannu dhabne waan dhugnu dhabne. Gaara jirra. Gubachaa jirra. Siqaa irra jirra. Yeroo lafa keessan kana fudhatamu mootummaan isin mariisisaa. Ibni qaama ammoo yoo dhukkubsee namaa fi fayyada. Isiniif galame maali? Ibni nas ajira dabara arabaa nuyirree ganaa qeerroo turree waqtii san qeerroo turree ammarree amma baay'oolee yaa saayikooloojii jechuudha. Waqtii san abbootii keenya malee waa'ee lafaa xiqqoo abbaa gibiraatu deemee too tawa yaayya'amaa ture. Nuun awwaa yaayyaane nuyi kophaatti tagaalalamnee jira. Amma har'a dirasii waan tokko waan nuu mijaa'e tokko hin qabnu. Jireenyi keessan amma sadarkaa maalirra jira? Jireenyi keenya kinoo akkanumatti jiraanna yaa'u waan hojjetannee bulluu hin qabnu. Yaa'u qansiruma san qaraaqannee bulla amma waa'ee homaa hin qabnu. Egaami akkuma bakkuma hundattuu yoo mul'atu uummatni Oromoo sirna gaddaa fi gammachuu waliin qoodata hawaasummaa dhimmoota garaagaraa irratti walitti dhufu. Yeroo ammaa kun wanti kun naannoo keessan kanatti mul'ata. Waa'een das taatirree hin jiru waa'ee kifiitii malee waa'een das nama jedhee too itti gammannu tokko hin jiru. Waa'ee baay'ee nu gammachiisu hin jiru waa'ee adda addaa baay'ee annu kaffa'u malee waa'ee nu gammannee too waa'ee irratti rammannu tokko hin qabnu. Galatoomii Abdusalaam amma immoo dargaggoo tokkotu na cinaatti argama daawwattoota keenya maqaan kan kee? Habtaamoo Eelman jedhama. Naannuma kanan jiraadhaa amma kondominiyeemiin kan oduun jammaran qonnaan buloonni safara kanaati fi nuuf baay'ee nagaariidhaan bullaa jirra. Amma gini sa'aatii kana kondominiyeemii ilaalla malee wanna of laalluu hin qabu. Abbootiin keenya dhibba qaarreeran duraan abbaa lafaa taa'ee qotatee oduu bulu amma gini sabanyaa ansiraa indegena nama biraati barrii ormaa eegaa bula jechaadha. Ati umuriin kee meeqaa kutaa meeqa bara? Ani kutaa 10 baradhe. Bara 94 faladhe. Gaafa kondominiyeemiin kun asitti ijaaramu maal keessa ture maatiin keessanii har'a maalitti jira? Maatiin keenya bara dura kondominiyeemiin kun ijaaramuu fi bara amma bara duraan lafa qotatee buluu fi anammaa adda adda. Anammaa abbaa fi haati ilmaan adda adda jira. Maaliif duraan lafa qotatee ilmaan ofii walitti qabaa beetasaba ofii walitti qabee bula. Amma gini walitti qabee waan hin bulleef ji'aan argata. Ji'aan okaa 500 okaa 600 argata. Barri ormaa eegee jiraata. Barri ormaa sana eegee nama abbootiin tokko nama 10 nama 9 qaba. Barri san 500 okaa iddirii kaffalata isaan immoo wanna isaan bulchuu waan hin dandeenye addaan babbadee jira. Maatiin kee lafa mamisii kennanii maal eegaarta warra keerra? Ani lafti warri kiyya naa kenne warra kiyya warasee waan jiru. Duraani isaan tu naa kenne warra kiyya naa kenne maayii majammara wannoon kun kondominiyeemiin kun fudhatamu. Lafti abbaan kee warasee an abbaa qabeenyaa han duraaniti jedhanii an abbaan kiyya naa warase an abbaan kiyya naa waraseetu dabre an abbaa qabeenyaati abbaan kee warasee jedhamee narraa fudhatame amma haasa birrii 18 shilingii sanirree oduun argatin amma qansiraan hojjedhee jira. Qansiraarraan jira. Qansiraan hojjetadheetoo jira. Kondominiyeemiin isin marsee jira ganda baadiyyaa kana keessatti maal irraa abdii qabdu namni Oromoo jedhamu qonnaan bulaa naannoo kana buqqa'ee nama meeqatu kondominiyeemii qaba? Namni kondominiyeemii qabu hin jiru. Kondominiyeemii dhiisitoo mana faaraatu wanni qabu hin jiru. Mana isaa han duraanitu kayi jedhamee buqqifameetoo ittiin deebi'eetoo mana sana ijaarratuun an dhabe jira. Wanna ittiin ijaarratu dhabeetoo jechaadha. Maaliif duraan jireenyi mana isaatii fi anarra irra jiru
baay'ee garaagarummaa guddaadha. Amma magaalli isinitti dhiyaateera ibsaa bishaan waan jedhamu kun isin bira ga'eera. Ibsuma hin qabnu bishaanis gahaa hin qabnu namarraa kadhannee jirra xigganyinatiidhaan jirra duraan irree turee akkamii qabnaa asitti hin qabnu isa waraabaa amma xigganyinnati yoo arganne hin dhabnaa yoo arganne immoo hin dhugna. Gaafachuu dandeessu immoo. Hoo gaafanne ganaa eecha feecha ganaa baddaa baane gaddeebisnaa baddaadhaan hunda barree nun deebisnee malsiin arganne jedhan. Malsii sana amma argannutti nuyi karaa biraati irree deemnee jirra. Oromiyaa asii Addis Ababa kilili Oromiyaadhaa irree gisee waraabnu qabna. Bishaan lafaa jechaadha horii wajjin gisee dhugnu qabna. Bishaan gisee dhugnu. Jireenyi keenya amma jireenya namaatis moti. Jireenya namaatis moti jechaadha. Qonnaan bulaan akkabaabii kana jiru jireenya namaatii moti jireenya bineensa bulaa jira jechuu hin dandeessu. Galatoomaa ulfaadha.